Galgalan dhagee akkasinnaan sabboon tumaa inni waggaa sadii asitti guyyaa tokko waliin haasofnee hin beeknu, chaatii walii goonee hin beeknu, hin dhaabne haasama walii jechuudha. Waggaa sadii keessatti edda galgala isheetu naa barreesse iyyuu malee roobeenaan jettee wayyeennaan viidiyoo kun namatti ergiteetti. Viidiyoo maali? Akkas kunoo viidiyoon meeseenjeraan namatti ergamaa jiraatti. Ani viidiyoon namatti ergeen qabu. An nama akkasii miti. Na beekta sirriitti. Nama akkamii kan ta'e sirriitti na beekta. Maal godhadheen viidiyoo kee namatti ergaanii? Ani jiraachuu keeyyuu waggaa sadii guutuu jiraachuu keeyyuu feesbuukii irrattuu si argee hin beeku. Jiraachuu keeyyuu yaadadhanii. Inkwaa waggaa sadii booddee taa'ee viidiyoo kee kana poosti gochuu mitiiti. Dhugaama jiru haqquma jiru yoon isinitti himemmoo jechuudha. An guyyaan jalqaba sabboontuu eenyu akka isheen taate bare viidiyoo isheen nama biraaf ergite namni natti agarsiise viidiyoo sanan argeen jalqaba. Maaliif akka isheen akkas goote hin beeku. Viidiyoo nama lama sadiitti ergiteetti kan inni ija koodhaan argee jechuudha. Amma immoo kun hoon jedhamee maqaa namaa balleessuudhaaf an wanta hin godhinitti. An nama kabaja maatii guddaa qabu keessatti hin guddadhe. Isheenis sirriitti na beekti. Hiriyoonni koo na beeku jechuudha. Hawaan kana waan hin godhe hin qabu. Namni immoo roobeeraatu viidiyoo kana natti erge. Roobeeraatu viidiyoo kana karaa meeseenjeriidhaan sheer godhe jedhu jiraannaan immoo kunoo laayivii irra dhufee abbaan jiru haasa'uu danda'a jechuudha. Na baay'ee nama aarsa. Callisanii akkasitti maqaa namaa balleessuun sirrii miti. Ani isheetu na gaddisiise baay'ee. Kan koo maqaa yoo baddeessu rakkoo hin qabu garuu akka kanatti maqaan ishee haasa'ame. Viidiyoo nama lama sadii afur bukkeetti akkas ergite abaluufi. Isheetu na gaddisiise. Amma sammaallee barreessaaf hin ture. Kunoo na dhagaarti sabboontuun. Sabboontu aniin jedheen. Ani dhiiradha. Waan fedhe yoo ta'e situ na gaddisiisana. Maqaan kee keessatti ka'umsaa baay'ee nama gaddisiisa. Kunoo anaan immoo maqaa koo feesbuukii irratti akkas jedhanii poosti gochaa jiru. Kanaafiyyuu abbaan dhugaa kana roobeeraatu viidiyoo kana natti erge. Roobeeraatu viidiyoo kana sheer godhe jedhu jiraannaan murtoo barbaachisaa ta'e karaa keessanii wanti jechuun waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Malee yoon poosti godhe hin qabu. Baay'ee roobeeraa kiyya. Mucaa kana baay'ee galatoome yeroo tokko ammas gaaffii itti siif dhiyeessa. Viidiyoo kana osoo argin duratti jechuudha ergan sabboontuu beekee yookaan baree jedhe akkuma isiirraa fagaadhu kan na godhe viidiyoo san argeetii jechaa jirta. Baay'ee isiin immoo viidiyoon sun jalqaba irratti yookaan laayivii irratti wajjiniin dhuunfaadhaan dhiimoon haa ta'u bootimiin haa ta'u any viidiyoo kool firii kooliidhaan jechuudha. Haa ta'u viidiyoo lafatti waraabde jette siif erguu haa ta'u jalqaba viidiyoo kana isattiin erge inni abbaa fedhetti dabarsu itti gaafatamummaan kan fudhatu isadha. Isiis ta'ee namni kamuu kan fudhatu waan ta'eefi atiin kun jechuudha viidiyoo sana osoo isiin sittiin ergin viidiyoo nama irraa argite sana maqaa nuuf dha'uu dandeessaa nuuf eeruu dandeessaa. No, nama abalu jedhee ilaala. Maammee koo maqaa namaa kaasuun barbaachisu. Kana paablikiidhaan paabliki irratti piraayiveesii nama abaluu akkasii kaasuun hin barbaachisu. Baay'ee beekti. Laala obboleessa keenya. Isiisin gaafanna kallattiin itti deemna maqaan gara keetii bakka itti dhaabuu qabnutti dhaabnee kallattiidhaan jechuudha gara siitti dabarraadhaaf si gaafachuutti jira kan siisitti deemna. Atiin kun jechuudha dhibbatti amantaa amantuun jechuudha. Protestaantis ta'e. Ortodoksiis ta'e, Musliimas ta'e, waaqeffataas ta'e, Oromoon kamuu amantaa numa qaba. Amantaa amantuun isa halkaniif dukkana dachii kana uumee dachi ilma namaa kana addunyaa kanatti uumee balleessuun maqaa rabbiitiin jechuudha. Viidiyoo kana jalqaba osoo isiin sittiin ergin nama biraarraa arguu keetti dhibbatti koonfirman godha jettee hawaasa 6,200 si caqasaa jiru kan fuulduratti ragaa nu ba'uu dandeessaa? Ragaan hambaa. Dhibbatti an sabboontuu wajjin etuun eenyu akka isheen taate uumama ishee wajjin etuun sabboontuu hin barin dura viidiyoo isheen erga. Baay'ee galatoomi miyuutii godhan. Maammee dhiifamaa wajjin maammiin koo gaaffii tokko dabaluufi. Itti dandeessee gama kiyyaan gara siittiin darbuu barbaadeetti itti fufu. Wal qulqulleessaa deemuu gaariidha. Roobeeraa viidiyoon kun si bira ga'ee gara ta'een isa ta'u. Viidiyoon kun si bira ni jira moo hin jiru? Sitti argamee jira moo hin jiru? Robeera.
Ati maamee kun nageenya irra naa deebi'e mube. Ana mubaariki viidiyoon kun sitti ergameera. Si gaafachuutti jira Roobeera. Viidiyoon kun si bira ga'eera moo si bira hin ga'e? Argite moo argite? Si bira dhufe moo nun? Viidiyoon kan amma gadhiifame moo kan amma gadhiifame maan natti ergameera. Amma si ergame kanaan dura argine gara sitti si ergamne si ergine. Kanaan dura argeera viidiyoo kana argeera kanaan dura amma immoo jechuudha. Okay, bakka dis. Salas. Eshimaan mee gara isaa deemi. Mudhii waan hin deemne ammas gaafadhu jira afaan sirreessa. Viidiyoo sana Mubee Roobeera irraa waan jedhee dubbatee jira yaada isaa dhaggeeffadhu eebbisaa kiyya of kolchii dhiifama dabaree waliif kennaa deemna inshallah isinis waan gaafatanu namoonni miseensi mana keessa jirtanu yaadota garii gama keenyaa nafee jedhe isinis itti hidhaatu waan ta'eedhaa fi akka sirna qabaatuu fi nuuf obsaan gasitti jechuudha. Inni already viidiyoo sana akka argee jedhe jechuudha waggaa 2 dura isaa ta'u 3 dura viidiyoo sana argee akka sirra fakkaatu wanti isa godhe akka ta'e jedhe jalqaba irratti afaan isaatiin dubbateera waan ta'eef yeroo tokko maahir miyuutii irraa kaasiiti obboleettii keenyaaf hin gaafii dhiyeessaati. osoo isitti dabalatee qulqulleeffachuu barbaade. Kanin waraabee isaafanii waraabee kallattiidhaan garuma isaatiin erges. Nama biraa bira jira viidiyoon kun nama biraa irratti argeera kan jedhu yoo ta'e ifa godhee dubbachuu danda'a rakkoon qabu gara sanatti darbuu dandeenya. Viidiyoo kana milikkitaaf an waraabee fi ergeennaan innillee viidiyoo naa erge qaba. Achiin booda maazarii kootu dhukkubsatee mana hakimii jira. Birriin barbaada naan jedhennaan ani birrii hin qabu birrii si erguu hin danda'uun jedhe yeroo sanatti. Innaan viidiyoo keen gadhiisaa ati shamaradha ani dhiiradha uma tokkoyyuu ta'uu hin danda'u jennaan deemi gadhiisi anis kan kee kan na bira jiru gadhiisaan jedheen. Achumarraan na cufee deeme jechuudha. Waggaa 3 guutuu waliin haasofne si galee dheengadda gastii mana Aleksii jalatti argeen gastii Aleksii seenee Roobeeraarree dubbisee Aleksiilee dubbiseen ba'e jechuudha. Borumtaasaa dhufee Roobeeraan telegiraamiidhaan haayinaan jedhe iimoodhaanis haayinaan jedhe achiin boodan baddeenaan jedhe na lakkiin bannee jiraan jedheen guyyaa 2-3 otoon turin viidiyoo kun gadhiifame jechuudha. Kanaaf an viidiyoo kana daayirektii isumattiin erge si galee. Dhaabbadhu buletti. Dhaabbadhu waan si gaafadha. Roobeera ati hadda dubbistee miti mucaa kana. Maameen asirreessa. Haasawaa sila dubbate irratti Roobeeraani jiraachuudhuma siyyuu waggaa 3 booda yoo man dubbiseetti. Yoo haddeetti. Miti? Galgal. Edayyii dubbisee jedhe. Obboleettii keenya kan inni dhufee telegiraamiidhaan guyyaa 3 dura dheengadda si dubbise. Na arguu dandeessaa screenshot goote. Immoo Mubee laa kun olaa. Koi. Waan gaarii taatee waan dubbatteetti. Waan gaarii taatee Roobeera. Faayidaan kuma lamaan keessaa obbaaseen. Ayyee. Roobeera. Obboleettiin keenya yaada jettu. Gaafii nu asirraa gaafannee dhiyeessinu hunda isaatu mubee koo yeroo gaafii wayii gaafannu yaadota jechuudha akka shakkiitti yeroo qorannoo yookaan investigationidhaaf yeroo namni waan tokko dubbatu yaada gaafii sitti ta'u jira yoo ta'e jedhe qabadhu. Informationii qabattee boodarra gaafii gaafata akka yaadni waliin burjaajessineef jechuudha akka gaafii wal lurkaan rukunneef jechuudha. Aleeksi Taayyee boodarra hin galchita tarii namni tokko yoo bakka qabaatee jedhe jechuudha. Obboleettii keenyaaf gaafii itti aanuun dhiyeessee jedha ayyee. Already gastii sanarratti akka mana Aleksit wajjin Aleksis dhufee jira. Mana Aleksit akka wajjin dubbattanii waan kana jechuudha akkam nagaa wal gaafatanii akka jettan ragaa nuuf qoodee jirta. Inni garuu Roobeeraan kaleessa irratti erga dhimmi kun uumamee jedhee akkami jettee siitu dhuftee naa barreessite sana dura isii uumama siitu dagadheen jira jechaa jira. Asirratti yaadota wal faalleessan jira. Mubaarik argee jira qabadha. Gaafii itti aanuuf ati of qopheessi deebii keetiif Roobeera. Haqaaf jechuudha. Dubbii kana jalaa miliquudhaaf yookaan dhimma biraatiif osoo hin ta'in haqaaf rabbiif jettee nus akka inni faajine jechuudha sii galee. Sabboontu. Viidiyoo kana osoo nam tokkotti hin argin isaafi waraabe innis naa waraabe. Siigalee lameen keessanuu viidiyoo exchange wal gootan viidiyoo iccitaawaa jechuudha. Erga wal jijjiirtanii kaatanii kallattiidhaan osoo nam tokkotti hin argin akka isatti ergite dhibbanii mirkaneeffatta. Amantaa kee amantuutti rabbiif amantaatti amantuun. Mirkaneessuurra darbee qur'aanaan itti amanu qabadheen Hayyee nam dhaabbadhu hayyee waan bareedaadha. Tokko hayyee sana booda jechuudha
harmee kee akka dhukkubaa harmee isaa akka dhukkubaa jiruu fi maallaqa barbaadee maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo kee gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eefi kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu hin danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadhee illee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammee ammas wanta tokkotu jira. Baay'ee itti fufi. Maammee koo koi boletti maammee koo gaaffii adeemsaa wanta siin jedhu maammee kakaa keessan galchiniiti ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Baay'ee gaariidha isinis wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii walii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikarded hin taane namni kaammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a gariin ashaatirri kan qabatu qabachuu danda'a tarii dhabachuu dandeessi amantaadhaa achi immoo biraan jiru. Ragaan yoo jiraate jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'e jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'e jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin ragaa quubsaa kennuu dandeessa yoo ta'e jedhe akkuma Mubaarak jedhee den qabatta hayyee akkasi. Viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in. Osoo waliin hin haasa'in waggaa 3 erga guuttanii kaataniin boodatti mana Aleeksi Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee gaafa 21 illee na dubbisee gaafa 23 kan tekstii isaa deebiseef. Ayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha ammas yaada wal faallessu jira naaf qabadhaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan hayyee erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirektii an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama ergee wajjin waan hin beekuudhaaf daayirektii gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen. Jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hin erge jirachuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge telegiraamii kootu haakii ta'e malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kanammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Hayyee galatoomi hayyee barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii koodee evidansiidhaaf Mubaarakiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'a jira telegiraamii. Hayyee abdii. Erga viidiyoon sana bira jira jette viidiyoo na erga jette viidiyoon isaa bira jira obboleettii keenya. Ani viidiyoon isaa na bira ture an bilbila jijjiiree viidiyoo sanallee bilbila koorraa haqee an jireenya haaraa eegaleen jira si galee ilmi namaan dogongoraa wantoota sun hundi isaa dogongora akka ta'e eeganu badhee booda bilbila koorraa hallee haqee sammuu koorraa hallee haqee an jireenya haaraan eegalee jira taateen sun waggaa 3 dura waan ta'eedhaaf kanaaf ani viidiyoon isaa naa ergee ture na garuu an balleesseera bira waggaa 3 guutuu kan qabatee taa'e isa mataa isaati si galee. Galatoomi abdii gaafii gaafatte maayir miyuutii godhadhu hayyee Roobeeraa deebisaa irra qabdaa itti ufee deebisaa. Mubee amma hundumtu haasameera anis gaa yaada kontinii godheen jechuun ofuma akkas gootee taphetta kana taphetta baaluun hin barbaachisu gara poointiitti deemna. Roobeeraa kabajaa bifa qabuusi gaafachaa jirra. Poointii jiru ilaali. jechuun ilaala amma keessatti eebbisaa yeroo tokko miyuutii godhadhu please wala dhaggeeffannu obboleewwan kun namoota gurguddaadha waan ta'eef olaa kabajnu dhiifamanaaf godhaati carraa hundi keessanuu carraatti fayyadamtu Roobeeraa yeroo dhufee Ela Roobeeraa malee ani akkasiyyuu haasa'uun barbaadu maammi na fichisiisal tokko nan xumura. Noo sin fichisiif nu dabaree qabaadhu obboleessa kiyya maaf jarjarta jalqaba haala gaariidhaan deemaa turte gaaffii si gaafannuuf akka gaarii miira bareedaan dubbachaa jirta amma maaliif miira keessa galtaa maaliif xiqqoo agresiivaa ta'u obboleessa kiyya be respective hin aarini hanga jiru tasgabbeessii kabajaa bifa qabuun jechuudha nu tarii yoollee xiqqoo taanee jenne namoota gurguddoo jalatti hayyoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taane si nu banneef jechuudha xeebdaa jechoota taane fayyadamin si galee maaliif namni gara biraatti si fudhachuu danda'a waan
ta'eef hanga danda'amuun haasawuma sirna qabuun waliif haa deebifnu galatoomi afaan Oromoo dubbachaa jirra marti keenya iyyuu waan ta'eef jechuudha. Gaafii sila Mubaarik kaasaa jiru keessatti sabboontuudhaaf jechuudha. Atiin kuni waggoota 3 osoo siin argin jechuudha. Mucoo kana osoo hin argin waggoota 3 dheengedda isiidhuma dhuftee karaa keessaa yaada naaf dhiyeessitee jettee turte jalqaba haasofte keessatti. Amma immoo isiin kan jechaa jirtu guyyoota 3 dura yookaan 4 dura almost December 20 jechuudha. Guyyaa 4 dura 24 waan ta'eef akka faranjootaatti gaafa guyyaa 20 mana Aleeksi Taayyeetti gastii isaa irratti argee wal dubbifnee akkamii jirtaa jennee wal dubbifnee kaanee Sambooda jechuudha. Jechoota tokko innumtuu osoo naa barreessu guyyoota 2-3 kana osoo hin deebisiniifin kaleessa deebiseefi jechuutti jirti. Yaadni ati kaaftuuf isiin kaaftu wal faalleessaa jira. Viidiyoo almost atis akkasiif ergite akka isiinis siif ergite yaadni keessan karaatti wal fakkaatu qaba. Kun immoo xiqqoo confusionii jidduu keenyatti uume waan ta'eef atiin kun waggoota 3 isiin argine jette. Isiin immoo guyyaa 4 dura mana Aleeksi Taayyeetti wal dubbifneerra jette. Amma sitti daballee gaafii kanarratti isa kana nuu deebifta guyyicha ragaanuuf goota yookaan yoo sibira ragaan jiraate ragaanuuf dhiyeessita sibira ragaan jira yoo ta'e Mubaarik itti ergitu Mubaarik waan kana nuuf qulqulleessa icciitiidhaan yoo illee pablikiin godhamin jedhe waan isin walii barreessitanu jechuudha. Hayyee itti aansuudhaan immoo jechuudha. Atiin kun jechuudha waggaa 3 dura yeroo wal argitanu viidiyoo waraabdee ergasii ergitee kaateen boodatti viidiyoo sana harmee kiyya dhukkubaa jira. Maallaqan barbaada maallaqa naaf ergii jetteeni jennaan maallaqa hin qabu isiin siin jettee jennaan viidiyoo kee kanan publikii godha ani dhiira kiyya bahu rakkoo hin qabu ati shamara kee rakkoodha jechaa jirti dhageeffachaa jirta waan isiin dubbattu wanti kun hangam dhugaadha ifa nuuf galchi galatoomi. Hayyee maammee koo dhiifama gidduutti jechuun fayyadamee fi innaa gaaffiitti na gaafatteefi sirriidha kunoo maammeen Aleeksi Taayyee jira laayivii kana hordofaa jira deeman yaada. Gaafa torban sanbata darbeedhaan natti fakkaata kitaaba waadaa Geetaachoo eebbisiisnee galla makiinaa koodhaan kottu nu faana galiin jedheen Aleeks kaffaaloo faana galannaan kottu na faana galee jedheen hiriyaan koo Baacaa jedhamu jiran afaana waliin deemuu jalqabne jechuudha. Isa booddee Aleeksi laayivii gale. No jalqaba bilbila koodhaan laayivii galeennaan namni ilaaluu dide. Achi abbee kottu situ feemasiidha ati kan keedhaan galee jedheen kan Aleeksiidhaan laayivii sii galee haasaa taphachaa too deemnu munaanii riikweesti gooti. Gaafa munaan riikweesti gootee ergitu Roobeera abbaa manaa koo durii jirtaam naam jettee innaan eenyudha isheen abbaa manaa koo jettu kuniin jedhin gaafa fuudhee ilaalu munaadha. Indee munaa koo jirtaa akkamati maal wal jalaa banne jennee wal dubbisne. Amma kanaan intini isaa steeppii isaa hammina yaade waan hin qabneef kana duraa duuba isaa eeguu dhiisuu nan danda'a. Isa booddee wal dubbisnee Aleeksi faana deemnee laaqana nyaannee Aleeksi mucaa biyya godhanaan jedhee namni hiriyaa koo turte waggaa 3 dura haasaa turre amma garuu wal jalaa banne FB'n sheessi waan akka ta'e hin beeku argeen hin beeku jedhee noormaali qulqullummaa jechuudhaan wanta amma asirratti haasa'amaa jiru kana naaf hintinidha. Isa booddee Aleeksi faana deemnee laaqana nyaannee maal jennee walirraa adda baanee indoo hiriyaa keenya waliin deemnee ilaalla jennee walirraa adda baane. Isa booddee guyyaa tokko booddee mokkas na yaadadhe. Siifuu singacha Aleeksi singachee kee singacha as jalaa fagaatini. Maammee jennaan naan deebisne guyyaa 2 na jedheen dhugaadha kun. Jette soban qabu. Buusii nama buusi boodarra deebi'a interraptiin godhina yaada isaa dhiifamuu beeku. Itti dhiifama yaada jidduu seenuudhaaf Roobeera. Isa booddee haaya jedhee guyyaa 2 barreessee fi naan deebisne jechuudha. Innaa gaamma gara poointii kiyyaatti gaafa nufu munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite viidiyoon kun akkana bira jiru beekti. An viidiyoo kanan gadhiisaa birrii naa ergii maaloodha ani maatiin kiyya jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himuu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya warri na beekan jiru as jala. Anis qabeenya dhuunfaa koo rabbii naa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisuun qabaa jechuudha. Ammunaadhaan qarshii naa ergi viidiyoo keen gadhiisaa jedhee yaada gadi bu'aa akkasii nama laayivii kan nama feesbuukii kan irratti geggeessu miti. Qabeenya dhuunfaa koo kunoo amma barbaachisaa taanaan liibiree makiinarraa kaasee amma kaartaa manaatti kunoo amma sammaa jechuudha viidiyoodhaan waraabees sin laayiviidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. An nama munaarraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhuu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Kullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan. Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna
wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kanatti akkas na godhe jettee shakkii biraa keessa seente. Roobeeraan jalqaba viidiyoon kun maaliin akka postotame isinuu natti himaa. Meseenjeraadhaan taanaan, teelegiraamaan taanaan, iimoodhaan taanaan, tiiktookiidhaan taanaan namni Roobeeraa Daani'el viidiyoo kana natti ergeera jedhu kunola amma samma iskiriinshaat godhee nama nutti haa ergu. Hundumti keenya wal faana ilaalla. An nama qarshiidhaaf jecha, qarshiin taaneef jecha iccitii mucaa kanaa bakkeetti baasu miti. Rabbi guddaan na argaa jechuudha. Akka amantii kiyyaattis kun anaaf wanta hin taanedha. Munaa waggaa 3 guutuu eessa akka isheen jirtu mucaan hin beekne arra an nama qabeenyaa qabu, nama jireenya mataa koo jiraatu, nama konkolaataa mataa koo oofu kunoo Aleeksi taa'ee jira beeka. Ani qarshii ishee irraa fudhachuuf jecha viidiyoon talaana. Dhugaa waaqayyoota akka amantii kiyyaatti hin kakadhaan viidiyoon mucaa kanaa namatti hin ergine. Waggaa 3 booddee etuun aarii ishee qabaadhe yookaan immoo utuu isheerraa dhimma biraa qabaadheeti yeroo sana namatti erguu nan danda'an ture. Waggaa 3 guutuu viidiyoon ture amma akkamitti akka ba'e anaaf gaaffiidha. Ani isheetu na gaddisiisa. Isheef hin gadde dhugaa waaqayyooti. Isheef gaddeetanii ishee jajjabeessaa ture. Sila mataasaa jechuudha sa'aatii 2-3 dura. Ansitu na gaddisiisa munaa. Waan fedhe yoo ta'e akkasitti maqaan kee ka'uun qabu ture. Angaruu haadha koo tokkittiidhaan sii kakadhaa viidiyoo kee kana nama tokkotti illee hin ergine sirriidha viidiyoon kee garuu na bira tureeraan jedheen. Anis bilbilli kiyya waggaa 3 dura bilbilan qabadhaa ture. Tarii moon jedheen yoo teelegiraamiin koo haak ta'e irraa kan hafeen jedheen. Kunola amma yuutaan isuman jedhee irra deebi'ee jira. Yoo teelegiraamiin koo haak ta'ee jiraatirraa kan hafe yookaan yoo teelegiraamiin kee haak ta'ee jiraatirraa kan hafe kara kiyya viidiyoon kun nama sadaffaa bira qaqqaba jetteela. Inaman hin cirumaan abbaan dukkana kanaan attaa faradu'an jedheen. Anis amma haasaan makkee feesbuukii irratti deemu maal akka ta'uyyuu anaa hundumaaf ishee gidduutti dhuman dhugaa rabbiiti. Amma kana haasaaf iyyuu hin beekun ture jechuudha. Amma galgala kana feesbuukii gaafa hin galu waan meeqa jedhanii poosti gochaa jiru. Iskiriinshaat godhe immoo kunoo akkasni jedhanii maqaa kiyya balleessaa jiru jennaan ammaaliin godha reeroo beenaan jette. Amma haasaan akka istiillikii keessa galamee akkas irratti haasa'amu miti. Iccitii walii akkasitti wal baasuun hin barbaachisu. Ani jireenya dhuunfaa kun jiraadhaa. Namarraa dantaa tokko hin barbaadu. Nama maatii kabajamaa keessatti hin guddadhe waan akkasiis narraas hin eegamu hin godhus hin goones jechuudha. Malee viidiyoon kun Roobeeraa Daani'eltu natti ergee namni jedhu jiraannaan ammayyuu taanaan adufuu kanadha yaadiin kan jetteedha maqaa wal balleessuun gaarii miti. Viidiyoo baay'eetu munaan nama biraaf ergitee viidiyoo baay'eetu jira. Qoradhaati ilaalaa nama kaanisii gaaffii kanaa wal qabatu qofarratti dhiifama naaf godhi. Gaaffii kanaa wal qabatu qofarratti osoo deebiinuuf laatte gaariidha. Munaa obboleettii keenya iccitiisii yookaan negatiiviisii paablikii dubbachuun gaarii seeras natti hin fakkaatu waan ta'eef hanga dandeessuuni wantoota dhimma si ilaallatan qofarratti osoo deebii laatte gaariidha obboleessa kiyya. Maaliif ilmi namaa wajjin gaafa gammachuu jiraate gaafa gargar ba'uu gara intaanatti wal geessuun gaarii miti waan ta'eef atis jireenya dhuunfaa kee isin jireenya dhuunfaa si jiraatti dhimma waan kana qabdu. Amma kana iyyuu baadheen ture. Ani waan hin gadhiiseef hin qabu. Mucaamatu dogoggoraan viidiyoo nama biraaf ergite yookaan bilbilli ishee jalaa hatamee yookaan wanta siistamiin ittiin viidiyoon kun gadhiifame anaaf gaaffiidha ammayyuu. Kan hin kana dubbadheef immoo ishee xureessuudhaaf miti. Ofii qulqullaa'uudhaaf miti jechuudha. Dhugaama jiruun dubbadhaan. Maaliif namni as bukkeetti wanta biraantiin godhu jiru jechuudha. Dhugaan jiru moo kanadha. An viidiyoo ishee namatti hin ergine waggaa 3 dura immoo viidiyoo kana naa ergiteetti garuu otoon ishee faana haasa'uun jalqaben iyyuu an viidiyoo isheedhaan ishee beekaa jechuudha. Galatoomii ammas irra deddeebitee waan koonfirmu nu godhaa jirtu keessaan inni guddaan viidiyoo ishii osoo isheen natti hin ergin an argeen jira jechaa jirta. Irra deddeebiidhaan waan kana yeroo 2-3 ol dubbattee jirta. Viidiyoo kana ammoo yookaan viidiyoo paablikii godhame kana sana dura isin viidiyoo miliyoona tokkos namatti ergitu suni dhimma dhuunfaasiiti. Dhugaadhaan sobaan isiif rabbii qofatu wal beeka yookaan nama dhugaa san beeku qofatu beeka. Garuu viidiyoo isa ati amma yookaan meseenjaraan namoonni walitti ergaa jiran sana akka waraabdee sitti ergite dhibba kunoo koonfirmu godheen dubbachaa jira jechaa jirti tokko qabadhu. Inni lammaffaa immoo namni maallaqa nama kan gaafatu dhabeedhaaf akka hin taanes hubadhu asirratti. Maallaqa osoo ilma Alaamuddin ta'e yookaan ilma Bilgeetii osoo ta'e ilmi namaa dhuunfaa ofiitiin waa gochuu danda'a. Qabeenya maatii isaa ta'uu kan dhuunfaa isaa ta'uu whatever dhabee qofaaf miti namni kan waa gaafatu osoo